ما بني قامك يسالا فودتينين جالالي كيت ارجي إسا دراتي تسرجي إسا لامتاتي تسرجي ارجي درة ارجيتي لما فاهو مالف ارجيتي سبحان الله إنا الله ونرى كوني أما برسلبنا وقا ربي سلبنا إنو ما بني erga lamata badde maalif la erga tokko dura badde lamata maalif badda akkamitti dhiirri gaafa qaama saalaa ufi qaama ishii qaama kiyyara maal jette isinitti fakkaate salphina guddoo anda abboo kiyyarraa uma takkaayyuun qulqulleessine riimuufiin goone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fi keessanii jecha anillee naga kootti alhamdulillah galata rabbi hadhammoo deebinee walitti dhufnee corra inshallah yeroo gabaabaa keessatti guyyaarratti yeroo lama yeroo sadii isin dhufuuf deema. Hammasit waa hunda obsaan eeggadhaa viidiyoo keenya like share subscribe gochuu hin dagatina. Obboleettiin keenya takka akkas jettee jirti subhanallah yeroo akkatti badaa yeroo akkatti teknooloojiin guddate yeroo akkatti miidiyaan hundi xiqqaa guddaa miidiyaa fayyadamu yeroo akkatti waan kala labsan ani jaalallee kiyyatti isa duraatittillee qaama kiyya kaasee itti ergee isa lammataatittillee qaama kiyya kaasee ergee qaamni kee ni bareeda naan jedhe qaamni kee silaani min maal sil haa jedhu barbaada inni mi akkam haa jedhu barbaada ni fokkataa sin jedhu inni waan akkasiin jedhu obboleettii kiyya akka ati lammatallee deebitee itti ergituuf kaduraati ergitee kaate kalama faatittillee ergite saraha jechuudha. dhiironni waan akkasii si yaada dhiironni waan akkasii si barbaadan hedduun isaanii namoota gaa'ilamaaf si barbaadan namoota yeroof si barbaadan malee kun isa lammata argite sanuummoo qaama isheetirra riimuuf hin goone jechuudha. Rifeensa qaama isheetirra jiru riimuuf hin goone akkasumatti kaatee itti ergite salphina ishee amma ol baatee miidiyaa gubbaarratti ani bardaabboo kiyyarraa kana astaghfirullah tooyibadhaa ibana jechuudha. Wantoonni akkanaa kun yeroo hedduu ijoollee keenya irratti deemaa ture. Ijoollee keenya ragaa ture mallaqaan nyaatamaa ture siyaasa garaagaraa keessa galaa ture. Namoonni waan akkana kan hojjetan kun fakkeenya dhugaa dubbanne isaan nyaatti mallaqa ittiin nyaatuuf malee siif miti. Siif yaadanii si jaalatee miti. Erga si jaalatee ta'e egaa fuudhee si argachuudha salphamatti jechuudha. Garuu har'amootu iyyuu maal jettanii turtanii maal jettee turte akkana jettee turte salphina guddaa jechuun salphinumaayyoo akkumatti ati fakkeenya obboleessa qabda obboleettii qabda eessummaa qabda akaakii abaabiyyee qabda zariin ta'e jechuudha. Hundi isaanii miidiyaa kana fayyadaman. Hiciitiin atarra suuraa oolfattee baatu kun yoona akkasumatti suuraa kee wajji jira. Ati gaafa waraabdu guutuu qaama kee atiin qaama kee ergite guutuu qaama atiin qaama kee ergite waa fuula of erguu dhiifta. Salphina kun salphina hanganan jedhamu. Gaafa kana kaatee raawwattu inni waa hundaa qopheesse ittiin si ciraata. Sinigale ijoollee tokko irra guddinni maal isinitti fakkaata warroota akkanaa kanatu jireenyi isaanii guutuun waan ta'a jechuudha. Dhabama ta'a. Hindalaydi inni hin quuxisaanii dura ani barna garran immoo lammaffaa dura ergite lammaffaa homaa ergite. Dura leen qulqulloomne lammaffaa leen qulqulloomne ati sadiinuu qabdu yani sadiinutu zeeroo irra jirti jechuudha. Saraha zeeroo irra jirti. Sababni isaallee maaliif tokko dogongoraan lammata garuu bakka kanaatti hin dogongora. Kan duraa darbe kalamata hoo maali si darbe carraan akkana maali gara bidbachuuf an dubartoonni tokko akkasitti si yaadan ani beeku gaafa qaama keessa akkamitti bilbila dura ufuma keetiif akkamitti qaama kee bilbila achi keetti akkamitti fulaaluu dandeetta qaama kee xaxatu akka waan nama ajaa'ibu wallahi wantoota akkana kana hin dalagina irraa wajjinallee sirrallee hin bareedu zarii keetillee hin ta'u jireenyi kee guutuu ni caba maali sababni isaa akka ni cabu ilmoo argachuuf deemta. Wanni waraqanni qabe wanni bilbilli qabe wanni miidiyaan qabe gonkumaa lafa kanarraa hin badu. Wanti duraan raawwate hundinuu takkaan seetaa akka galmee kinu argitanii galmee nama fakkeenya galmeen galmaa'ee waraqaan achi kaa'amu tokko
himuu famale yoo namni achi fuudheen cire achuma jira. Kompiitara keessas akkasumatti jira. Bilbila keessas akkasumatti jira. Bilbilli sunis yoo bade ati si harkaa hoo bade bakka biraa jira. Ijoollee meeqa hamilee waan kanaan cabxe ijoollee meeqatu sababa kana ijoolleen hedduun garuu yeroo ammaa kun barka naqqee duraanii miti yeroo ammaa kun dhugumatti kan naqqee kagalee xiqqaleef kagalee guddaleef kagalee saraaha dhugaa dhubane bakka maaliif yeroo itti of eeggannoo gootu malee yeroo itti of bittinneessitu miti yeroo itti qilleessa of naytu miti yeroo qaama kee kaaftee ergitu miti yeroo akkamitti jiraadha akkamitti jiruu kiyya fooyyeffadha jettee jiraatuuf deemtu yaaddu Burmaal godhe iftaan maal godhette yeroo fooyyadhuuf deemtu malee kuni akkanumatti ol kaatanii qaama keessa bittinneessitanii maal jettanii kanaaf of eeggannoo godhaa dhiirarraa of qursaadhaa jiruu keessarraa jiruu kee yoo jiraate waan guddaadha waan birallee dhabdu jechuudha asamma ijoollee waan akkana dalagan nama fakkeenya obboleen kiyya cinqaan isaanii cinqaadha deebi'ee mootuu sammuun isaanii raahan qabdu viidiyoo san gadhiisaa yoo isin biriitiin ergin hin cinqa yoo isin biriitti ergite hin dhiisa bakka waa hedduu isii godha jechuudha lafa kanarratti wanta akkanaa kanarraa of eeggannoo godha dhiirota akkanaa gaafa inni suuraa kee daabboo kee kaasii ergisiin jedhu maali ati jireenya kee balleessuu barbaadde moo akka jiraadhu barbaadde moo akka lubbuun addunyaa kanarraa darbu barbaadde rakkoon ati nanti qabdu maali bakka gaafi isii gaafa inni waan kana jaalatu dhiira waan kana si gaafate saraaha jechuudha irraa fagaadhu irraa goor jiraadhu jiruu kee mallaaqni kee harka kee jira bashannanii taphadhu tiktook irratti waan barbaadde godhi hanga isatti itti garagaltee footoo ka'uuf isatti achi garagalchitee qaama kee ka'uuf deemtu san ofii keetii fataa jettee hojjiratte maal rakkoo qaba maaltu sammuu kee gaafa waan kana gootu sammuu kee akka si cinqamu beekta akka jireenyi kee si dhiisee maatiin kee hiraaru beekta maaliif gaafa maatiin kee waan kana dhagaye isii waan akkana gooti gaafa dhagaye dhuguma rabbiitti jechuudha baay'ee tokkotti jechuudha baay'ee tokkotti miira hamaa keessa gala maatiin kee sababa ati waan tokko balleessitu sababa ati dhiiratti qaama kee ergitu haadhaaf abbaan kee maqaan isaanii gadi kufa hin kufa dhugaa rabbii dubachuu hin kufa maaliif intala baroot waan akkasii dalanii bar intala maal bar waan isin garamu isin himu ila waan nuti argine caala warra baadiyyaattu arga waan nuti dhageenye caala warra biyya keessattu arga warra biyya keessa waa hunduma arga waa hunduma dhaga waan isaaniitti fidulleen beeku waan nuti hadda dhageen isaan dhaganii nutti hima akkana maali jedhan bakka hin jiraa miti maal taatan of eeggannoo godhaa dhiirotarraa jiraadhu jiruu kee dalagadhu tiktookiitti dalagadhu yuutuubii kee yookaan immoo fataa jedhuuf iyyuu nasbee keessa nu jiraadhu akkasisanii jiru barbaadu hordoftoota kabajamtoota kiyya waneen isin jechuu barbaadu kanuma viidiyoo kiyya laayik godhaa sheer godhaa wantoota akkana kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jechuu barbaade laayik illee godhaa please na jajjabeessaa hamma dandeessanitti akkasisanii jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hamma viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagannaa tura